بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برنوتا كأننا كان كيستي كمبيوتر بيزك كمبيوتر إلى بيزك كمبيوتر هرا أكد القفاتي ووردي إلى مايكروسوفت اوفيس جدودا يسبب إن كلنا اليوتو هرا ووردي إلى isabanu daf duraan dursinee karaalee lama argachuu hin dandeenna yookiin asuma start keessa seennee start main keessa seennee tartiiban asii gad word ka jedhu soo ittiin argachuu hin dandeenna. Kunoo isa kana jechuudha. Karaan lammaffaa immoo salphatti word jenneetuma barreessuudha. Yeroo san nu dhufa jechuudha. Open jennee bannaa san booda eega bannee booda blank document kana keessatti ilaalla jechuudha. Eeyyee kun hoomidha. Hoomii keessa recentidha. Fakkeenyaaf katanaan dura barraa ture. Katanaan dura barreeffamaa ture argisiisa. Inni kun waan tanaan dura barreessaa ture jechuudha. San dhiisnee new ka jedhu kana keessa seenna. Osuma jennu Microsoft Office kiyya 2016 eeyyeen Word kana keessa seenna. Isaan kunniin kun blank documentidha. Isaan kunniin kan haala garagaraatiin qophaa'anidha. Fakkeenyaaf gabaasa waggaa namni qopheessuu barbaadu annual report jechuudha. Isa kana banateet asuma irratti uma jijjiiruu qofa irra jijjiira jechuudha. Maqaawwan isaa, bara isaa fi qabiyyeewwan kun baafata isaati. Qabiyyeewwan isaa keessa seeneetiin hundaa jijjiira jechuudha. Kun karaa salphisa jechuudha. Haaluma sanii adjacency letter, blog post, essential resume, report, essential letter hunduu waan garagaraa of keessaa qaba. Hedduun isaanii kan gabaasaaf dhiyaatanidha. Xalayaalee adda addaa of keessaa qabani. Ayyee online yeroo bannu ammoo kana caalaa search goonee hedduu kan dhibbaatamaan lakkaaman argachuu dandeenya. Ammaaf gabaabumatti blank document kana keessa seenneetiin mee haa ilaallu. Blank document eega bannee iddoon barreeffamaa isa kana jechuudha. Har'amee highlight yookiin immoo gubbama isaa ilaalla akka jalqabannu ta'uuf. Ishiin tun tabs jedhamanii taabii jedhamuudhaan beekamanii isaan gubbaa kunniin file, home, insert, design, layout, reference fi akkas jedhaa kan deeman kun hundi tabs jedhamanii. Isa kanaan title bar jedhaniini. Inni kun ammoo gubbaan kun quick access toolbar. Tun dialog box jedhamti. Wantoonni as jalatti kunniin ammoo dhawaata yookiin immoo dhawaatuma nu taabii keenya jijjiirannuun isaan jala jijjiiraman jechuudha. Isaan ribbons jedhamuudhaan waamamani. Inni kun zoom controlidha. Zoom controlin edda yoo tuute si guddisa, hir'isu yoo tuute ammoo
si xiqqeessa jechuudha. View button kun ammoo akkaataa ati dubbisa fakkeenyaaf read mode yeroo dubbisuu barbaadu isa kanarra keetta jedha. Print layout akkaataa waraqaa irratti si bahuu danda'u jechuudha. Kun ammoo web layout web irratti yookiin immoo interneeta gubbaatti akkamitti bahuu danda'a akka jedhu haala achirratti view achirratti haala kanaan mul'ata akka jedhu si argisiisa. Kan biroo ammoo kuni sarara ruulariidha. Isii immoo deebisuu fi balleessuu illee dandeenya. Fakkeenyaaf view keessa seennee ruularii off fi on godhuu dandeenya. Egaa peejii tokkoffaarra jirra. English United States lugaan kennallee isarra jira jechuudha. Kanaafuu status bar jedhamuun beekama. Iddoon barreeffamaa keenya kun ammoo documents area jedhamuudhaan waamama. Egaa har'aaf inni kun nu haa ga'u. Bal'inaan file tab jalatti maal arganna, maal fayyadamna, home jalatti hoo taabiiwwan kanneen jalatti maal akka jedhu hanga tokko ilaaluuf yaalla. Kun immoo tell me what you want ka jedhu kun fakkeenyaaf asirratti wanta barbaaddu keessaa yoo asirratti argachuu hin dandeenye achirratti search gooteetiin argatta. Mee fakkeenyaaf haa jennuuti insert page number yoo barbaanne nu fida jechuudha. Button of page, add page numbers, top irratti barbaadamu isatti barbaadda ka jedhu gabaabumatti wanta barbaaddu san asirratti barreessuu dandeetta jechuudha. Egaa hagan eega jennee yeroo biroo bal'inaan kan walitti deebinu ta'a. Galatooma.